Atauga waaqayyo gaariidha. Dubbi akkasitti dubbadha. Amen. Guyyaan ijaa ba'u waaqayyo dhiyaateera. Hallelujah. Amen. Guyyaatti waaqayyo ijaa isiniif ba'u. Guyyaatti waaqayyo ijaa nuuf ba'u dhiyaateera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Guyyaatti waaqayyo ijaa isiniif ba'u dhiyaateera. Hallelujah. Amen. Waaqayyo ijaa isiniif ba'a. Amen. Ijaa isiniif ba'uudhaaf immoo waaqayyo maal godhaa? Dibata ijaa baannaa waaqayyo isin. Hallelujah. Waaqayyo sabaaf ijaan ba'a. Dhuunfaatti ijaa namaaf ba'a. Amen. Waaqayyo gurmuudhaaf ijaa hin ba'a. Waaqayyo adda addaatu ijaa ba'a. Hallelujah. Galgala waa'ee ijaa ba'uu waaqayyoon dubbadhaa. Sagalee waaqayyo macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 63 irraati akkas jedha. Lakkoofsa guyyaa itti ijaa baasu murtoo godheera. Barri ani itti isaan furu dhiyaateera. Hallelujah. Amen. Jedha guyyaan itti ijaa baasu dhiyaateera. Murtoo godheera. Hallelujah. Yeroon itti isaan furu immoo dhiyaateera. Waaqayyo maal gochuudhaaf jedha waaqayyo ijaa ba'uudhaaf jedha waaqayyo. Amen. Maal gochuudhaaf jedha waaqayyo fayyisuudhaaf immoo waaqayyo yeroo isaa murteessee yeroo isaa immoo dhiyaatee jira. Guyyaan fayyisuu waaqayyo dhiyaatee jira. Hallelujah. Waaqayyo bakka kanatti sagalee kana waaqayyo yeroo dubbatu waa'ee eenyuuf dubbata? Waa'ee Israa'elootaaf dubbata. Amen. Ijaa baasa waaqayyo. Kanaafitu dubbiin waaqayyo maal jedha? Barri guyyaan itti ijaa baasu murtoo godheeraadha. Ani immoo waan tokko hin himaa. Waaqayyo guyyaatti ijaa isiniif baasu murtoo godheera waaqayyo. Amen. Waaqayyo ijaa siif ba'uudhaaf maal godhee jira waaqayyo? Murteesseetu jira waaqayyo. Amen. Rakkina kee maal kee keessaa waaqayyo si fayyisuudhaaf immoo waaqayyo maal godheera? Guyyaan itti si furu, guyyaatti waaqayyo si furu, guyyaatti waaqayyo nu furu, guyyaan sun immoo dhiyaateera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kun kakuudha. Kuni dubbii waaqayyooti. Waaqayyo gaa guyyaan ijaa ba'uu kanaaf namoota diba. Ijaa baafannaan isa dibataanitu ijaa baafata waaqayyo. Waaqayyo gaafa ijaa ba'uudhaaf waaqayyo maal godhaa? Nama keessaa, saba keessaa, waldaa keessaa, gurmuu keessaati waaqayyo nama diba. Amen. Maali nama diba waaqayyo? Dibata ijaa ba'uunaa nama diba waaqayyo. Hallelujah. Galgala kana waaqayyo nama barbaadu, nama lapheen isaa qophaa, nama jireenyi isaa qophaa yoo argeef waaqayyo dhugaan isinitti hima galgala kana dibata ijaa baafannaan isinin diba waaqayyo. Amen. Guftatta waaqayyo isin diba, dhaabbattanii yoo jiraattan waaqayyo isin diba. Yoo maal lapheen keessan sanaaf qophii yoo ta'eef, hafuurri keessan sanaaf qophii yoo ta'eef waaqayyo maal dibata kanaanitu waaqayyo galgala kana isin diba. Amen. Waaqayyo isin diba. Waaqayyo sabaaf isin dibuu danda'a. Amma nuyi akka sabaatti rakkina qabna, akka dhuunfaatti rakkina qabna, akka waldaattis rakkina qabna. Rakkinni keenya mataaf miila dhabee jira. Rakkina keenya kanaaf waaqayyo al tokko ilma isaa Kiristoosiin waaqarraa gadi buuseera. Ardhammoo rakkina keenya kanaaf waaqayyo maalitti godha waaqayyo? Namatu diba waaqayyo. Nama akkamii? Nama qophaatu diba waaqayyo. Nama lapheessaa qophaa, nama inaaffii qabu, nama waa gochuu danda'u, nama waa hubatee jirtu diba waaqayyo. Amen. Waaqayyo saba keenyaa fi yeroo kadhannu maal kadhannaa fi an akka kootti amma umurii kootti waan baay'ee argeera. Akka kootti maaliin kadhadhaa fi tokkummaa nuuf kenni yaa waaqayyo. Nama dhugaa immoo nuuf kenni yaa waaqayyo inni kadhachuu qabna. Sabni keenya maal dhabee tokkummaa tun qabu.
abaarsa yoo ta'e abaarsi sun akka ta'u abaarsee cabsuudha. Eenyuuni waaqayyoon kadhannee jechuudha. Waaqayyo tokkummaa yoo namaaf kenne nama yoo namaaf kenne namni iddoo tokko ga'uu danda'a. Rakkinni akka sabaatti Oromoon qabu rakkina kanaan tokkummaan qabu nama hin qabu. Nama maali? Nama inaaffii dhugaa qabu. Nama sabaaf inaaf, nama sabaaf hojjetu, nama ofiisaaf jiraachuu hin barbaanne, nama maqaa ofiisaa hin barbaanne, nama akkasii Waaqayyo saba keenyaaf kenna. Tokkummaa immoo Waaqayyo saba keenyaaf kenna. Kanatu dhibeen jedha gaan karaa koo gaa amma iji koo arguu fi amma hubannaa kootiitti ilaalutti jechuudha. Waaqayyo gaa Israa'eliif Waaqayyo nama kenne. Nama akkamii kenneef Waaqayyo? Nama lafa gaarii taa'e, nama jireenya mijataa keessa jiru, nama mana mootii keessa jiru, nama jireenya gaarii jiraatu, nama waan hundumtinuyyuu mijateefi jiru, nama garuu maal jibbu, nama garuu miidhamuu saba Israa'el jibbu. Nama miidhamuu saba Israa'el jibbu, nama gabramuu Israa'el jibbu, nama rakkina Israa'el jibbu, nama haadholiin Israa'el ijoollee isaanii boo'uu isaanii jibbu. Nama akkasii nama lapheessaa yeroo hundumaa waa'ee kanaa yaadu tokkotu Waaqayyo nama ofiif jiraachuun barbaanne tokko nama waan yeroo hundumaa waa'ee saba sanaatti dhaga'amu tokkotu Waaqayyo mana ormaa keessatti lafa jireenya gaarii jiraatutti lafa haala gaarii keessa inni jirutti lapheessaa keessa guute. Lapheessaa keessa guute. Ilaa cooma nyaataa siree gaarii rafaa ilma intala mootiin jedhamee guddachaa jira. Inni garuu simanne malee haala mijataa keessa jira. Garuu lapheessaa keessa jira. Saba isaa bukkee jira. Lapheessaa keessa jira. Orra xuubii hojjetan bira. Orra naggaan reebaman bira. Orra dhiphachaa jiran bira. Orra rakkachaa jiran biratu jira. Laphee akkasii nama qabu Waaqayyo saba keenyaaf kenna. Akkasii nama qabu dhabe. Nus kadhannaa keenya gaafa kadhannu waan kadhannu wallaale. Fi haalumatu qilleessa ta'etu oliin maka waan ta'eef gara isaa wallaale. Nama akkasii Waaqayyo saba keenyaaf kenna. Nama akkasii iji Waaqayyo galgala kana saba keenyaaf argu. Museen nama akkasii ture. Yeroo hundumaa dhiphachuu isaanii, reebamuu isaanii, xuubii isaan hojjetan achi jira. Maaliif achi jira? Israa'eloonni Waaqayyo maaliif akkana dubbachiisu hin beeku. Israa'eloonni ijoollee isaanii waggaa 5 kaasaniitu armootiitu waa'ee saba isaanii barsiisa, waa'ee aadaa isaanii barsiisa. Armeen Musee hojjettuu taateetu mana Fara'oon keessa jirti. Musee immoo mucaa bareedaa, mucaa simboo qabeessa gatii ta'eefitu mana Fara'oon keessa seenee jira. Achitti Waaqayyo waa isaanii hojjechaa jira. Haati Musee qopheessitti. Museen immoo laphee isaa qopheessa. Waaqayyo immoo teessoo isaarra taa'etu laphee Musee ilaala. Mana Fara'oon keessatti laphee Musee ilaala. Bakkee keessatti immoo miidhama Israa'el ilaala. Gaafa isaan nu ga'e hin dadhabne nu qaqqabeedhan Waaqayyo
nama qophaa, nama lapheessaa dhukkubu, nama garaansaa dhukkubu, nama lapheessaa boqonnaa hin qabne argeera waan ta'eef eddiis nagaa jettanii ani iyya keessa nageera maalin godhaa gadin bu'an isin gargaara fedhe Waaqayyo. Waaqayyo akkasa godhu nama keenyaaf, akkasa godhu saba keenyaaf. Waaqayyo nama maal godhaa nama diba Waaqayyo. Kanaafitu hin murteessa Waaqayyo. Maal jedhe Waaqayyo dubbiin isaa guyyaan itti ijaa baasuu murtoo godheera. Ameen. Hallelujah. Waan tokkoon isinitti galgala kana akka nama tokkootti akka dhuunfaatti akka sabaatti akka waldaatti akka gurmuutti Waaqayyo guyyaatti ijaa nu baasuu murteesseera Waaqayyo. Ameen. Ameen. Murteesseera Waaqayyo. Ameen. Gochuudhaaf, si gargaaruudhaaf, siikuudhaaf. Ameen. Sitti dubbachaa ture, isa dhagaa turte sana lubbuutti gochuudhaaf kakugeetti, miillatti gochuudhaaf. Ameen. Qilleensarra teennaan qilleensarra karaa banuudhaaf. Lafarra teennaan lafarra banuudhaaf. Hallelujah. Hamaa si qabu hundumaa immoo wanta si daangesse hundumaa irratti immoo harka isaa ol kaasuudhaaf Waaqayyo gooftaan Israa'el murteesseera. Maal godhu? Ameen. Ameen. Itti ba'uudhaaf Waaqayyo murteesseera. Ameen. Jabeessee itti himaa. Eeggaara kun nama Waaqayyo gooftaan machaa akkasii kan jedhu sagalee bakana itti dubbadha. Sagaleen kunis sagalee qulqulluu, sagalee dhugaa, sagalee ergaa Waaqayyooti. Waaqayyo siif ijaa baasuudhaaf, si gargaaruudhaaf, siif diinota kee gidduutti garaagarummaa gochuudhaaf Waaqayyo kakuu kee fiixaan baasuudhaaf Waaqayyo galgala kana Waaqayyo murtoo godheera. Ameen. Hallelujah. Ameen. Waaqayyo qilleensarras karaa qaba, lafarras karaa qaba, eessarras karaa qaba. Kan isa daangessu tokkoyyuu hin jiru. Wanta si daangesse immoo galgala kana si biraan bisa Waaqayyo. Ameen. Ameen. Waaqayyo maal godha? Wanta si daangesse si biraan bisa Waaqayyo. Ameen. Suradheera gooftaa. Waaqayyo. Ameen. Sababiin isaa laphee cabina kee erge, madaa laphee keetii erge Waaqayyo. Galati isaaf haa ta'u. Ameen. Keetu erge Waaqayyo. Dhiphina keetu erge Waaqayyo. Boo'icha keetu erge Waaqayyo. Hallelujah. Ameen. Maal godhamuu kee danqifamuu kee erge Waaqayyo. Gooftaan galatooma. Ameen. Waaqayyo maal ijaa si ba'uudhaaf Waaqayyo murteessee keera. Ameen. Qabadhu isaa jin Waaqayyo dhugumaa guyyaa kanaa kaasee Waaqayyo ijaas ni ba'a. Ameen. Ameen. Ni ba'a. Ameen. Murteessee keera Waaqayyo. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen. Murteessee keera. Ameen. Hallelujah. Ijaa ba'uudhaaf Waaqayyo ani murteesseera guyyaa isaa jedhe Waaqayyo. Sana qofa miti Waaqayyo guyyaan itti ijaa baasu murtoo godheera eddeedhe Waaqayyo. Waaqayyo guyyaa ijaa baafannaa murteessee kaayetu fayyisuudhaaf furuudhaafis Waaqayyo murtii godheera. Karaa tokko Israa'eliif waa'ee dhufaatii Kiristoos Yesuus dubbata kun. Karaa tokko garuu hawaasa kun jettimaa ergaa keessan guyyaa irraati Waaqayyo isiniif murteessee keera. Maal isiniif? Ameen. 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 Yesuus gooftaadha. Ameen. Waaqayyo murteessee godheera. Yesuus gooftaa. Waaqayyo Israa'elin oolchuu jalqabatti Musee dibeetu kaase Waaqayyo. Israa'elin oolchuudhaaf Musee dibee kaase. Laphee isaa argate sila deetti dubbadheera. Hindibee in kaase. Hallelujah. Maal gochuudhaaf Waaqayyo Waaqa jiraataa ta'uusaa, Waaqa kakuu ta'uusaa, Waaqa dhugaa ta'uusaa, Waaqa orra isaa wajjin jiraatan wajjin jiru ta'uusaa, Waaqa orra dadhabaa, orra isa waammatan, orra sabdatan, orra isa waaqessan wajjin jiru ta'uusaa murteessuudhaafitu Waaqayyo murtoo godheetu Musee kaase Waaqayyo. Hallelujah.
wajjin Fariyoon ajjeesuu danda'a, loltoota isaa fixuu danda'a. Kan hin barbaanne Waaqayyo jiraataa ta'uusaa akka argamu barbaade Waaqayyo. Ameen. Jiraataa ta'uusaa. Waaqayyo irra jiraataa ta'uusaatu, Waaqa kee ta'uusaatu, si wajjin jiraachuusaatu, Waaqayyo nama dadhabduu kanaa wajjin, nama gadamtuu kanaa wajjin, nama akkasii kanaa wajjin jira amma jedhanitti amma afaan qabatanitti si wajjin jiraachuusaa mul'isa Waaqayyo. Ameen. Jiraachuusaa mul'isa Waaqayyo. Malee Waaqayyo barbaadennaan Fariyooniinis ituu galaanatti hin geessin loltuu isaas maal isaas guyyaa tokkotti fixuu danda'a. Garuu miti jiraataa ta'uusaa. Waaqorra kakateef gargaaru. Waaqorra waaqessan gargaaru. Waaqorra isaa wajjin jiranii wajjin jiraataa ta'uusaa mul'isuudhaafitu Waaqayyo ani jira jechuudhaafitu ofiisaa mul'isuudhaafitu Israa'eliif Musee kaase Waaqayyo. Yeroo isaan yaadatu, yeroo isaan ilaalu, yeroo isaan fayyisuu barbaade, yeroo isaan gargaaruu barbaadetti isaaniin akka gargaaru Fariyoon faatti immoo ani Waaqayyoon si caalu jira. Abbaan aangoo anaa, humni qabeessi anaa, jabaan anaa, guddaan anaa, si gararraa kan jiru mootiin moototaa anaa. Hallelujah. Ana ofii koo sitti agarsiisa. Waa'ee eenyuuf? Waa'ee Israa'eliif. Waaqayyo galgala kana diina keessanitti ofii isaatu agarsiisa Waaqayyo. Ani Waaqa isheeti, ani Waaqa isaa jedhee, ani kan isaati, inni kan koo jedheetu Waaqayyo jiraataa ta'uusaa Waaqayyo teessoo isaarraati ofii isaa mul'isa. Gargaaraa keessan ta'uusaa, Waaqa keessan ta'uusaa Hallelujah. mul'isa Waaqayyo. Kanaafitu maal godhe Waaqayyo Musee kaasee Israa'eliif baase. Yeroo ba'anis karaa danqaatu jira. Danqaa sana hundumaas hin dabarse. Gara yaada san dubbadhu waan ta'eef badaa keessan seenu. Danqaa sana hundumaa keessas hin dabarse Waaqayyo. Sababiin isaa fuudhee kee waan ta'eef waa tokko hin himaa. Waaqayyo ofii isaatii isin fuudhee keera teennaan karaatti naftan. Hallelujah. Waaqayyo ofii isaatii isin wajjin jiraatennaan wanta isinitti dubbate, wanta isinin jedhe ituu hin raawwatin hin duutan. Ameen. Ameen. Kanaafituu sagalee Waaqayyo gaafa dubbatu maal jedha? Waaqayyo wanta Israa'elitti dubbate hundumaa keessaa tokkollee maal hin goone hin hambisne. Wanta kakateef wanta ittiin jedhe hundumaa maal godheedha? Hin raawwateedha. Galgala kana waa tokko hin himaa. Waaqayyo waan isiniin jedhe, waan isinitti dubbate, waan isiniif kakate, Waaqayyo tokkoyyuu wanti hafu tokko hin jiru hunduma isaa isiniif raawwata. Sagalee isaati. Sababiin isaa isin bira ga'ee Waaqayyo hin dadhabu. Situ dadhabe malee, situ dadhabe malee, situ humna hin dhabe jedhe malee, situ baruma jireenya koo lolamaa jedhe malee, situ baruma jireenya koo namni irratti kaa ituu natti hafee jette malee Waaqayyoonni hin dadhabne. Waaqayyoonni hin dadhabne. Sababiin isaa Waaqa dadhabu mitin. Inni alfaadha, omeegaadha. Hallelujah. Ameen. Wanti dadhabsiisu tokko Waaqayyoon. Kanaafitu Waaqayyo Waaqa akkasiiti. Kanaaf Waaqayyo miidhamuu keessanitu hin barbaadu Waaqayyo. Garuu haala hundumaa keessatti Waaqayyo maal gochuu barbaada? Waa nu barsiisuu barbaada. Waa keessa nu dabarsuu barbaada. Hallelujah. Waa akka nu barbaada Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo macaafa Iyyoob boqonnaa 36 lakkoofsa 16 yookaan 15 irratti akkas jedha. Waaqayyo warra rakkatoo rakkina isaanii keessaa hin baasaa jedheetu akka isaan isa dhaga'aniifis immoo maal godhaa? Gurra isaanii hin banaafedha. Maal gochuudhaan cunqursuu isaatiin immoo gurra isaanii hin banaafedha. Ameen. Waaqayyo Waaqa akkasiidha.
waaqayyo waaqa akkasiiti waaqayyo waaqa akkasiiti hallelujah amen eke hindadamne waada kosittima inni hojjetuuf innati waaqessitu waaqayyo ke hindadamne ati haala dadhabdee taalli si dadhabsiiseera namni si dadhabsiiseera lolli si dadhabsiiseera waaqayyo ke garuu hindadamne amen waaqayyo ke hindadamne waaqayyo dadhabu gooftaan amen kanaaf amen garuu waaqayyo isaan wajjin jira amen waaqayyo Museedhaan guyyaa tokko akkas jedheen Museedhaan macaafa seera lakkoofsa boqonnaa 31 irratti akkas jedhe ituu gara saba keetti hin sassaabamin ituu gara abboota keetii hin naqine diinota Israa'el irratti ijaan abbaataa ijaa wayi hallelujah amen waaqayyo ijaa bayi jedhe Museedhaan waaqayyo isa kanatti jedhe waaqayyo Museetti dubbate ija Israa'elotaa orra Miidiyaan irratti ija Israa'elotaa orra Miidiyaan irratti bayi isa booddee ati gara saba keetti sassaabamtaa jedhe tajaajilli Musee dibataan jalqabame diina harkaa Israa'elin baasuudhaan jalqabame dhumni tajaajila Musees diina saba waaqayyo irratti yookaan diina Israa'el irratti ijaa baafachuudhaan balleessuudhaan rukutuudhaanitu maal ta'e dibata ijaa baafannaadhaanitu xumurame tajaajilli isaas namni waaqayyo akkasumattiin hindu yeroo tokko namni tajaajilu yeroo tokko keessumaati lolli lamaa lolli seexanaa lolli maalii gaafa baay'atu annan dadhabe bakka waaqayyo immoo ani hin dadhabneedha dadhabuu kee waaqayyoon argaama garuu ani immoo dadhabaa miti jabaadhaaf inni si duukaa jiruudha waaqayyo amen kanaafitu waaqayyoon jabaan waaqayyo Ermiyaas akka goota jabaatti eenyu wajjin jira anaa wajjiniitu jira nama waaqayyo namoota waaqayyo waa tokko isheetti waaqayyo keessan isinii wajjiniin jira amen jiraataan inni qabu naangoo qabu inni fedhe gochuu danda'u waaqayyo keessan isinii wajjiniin jira hallelujah amen Israa'el irratti Miidiyaan irratti maal godhe ijaan abbi Miidiyaamatti Israa'eliin maal godhaniiru dhiphisaniiru Geediyoon akkoo muka jalatti taa'etti sodaate dhaqee achi jala galeetu itti dhugoo waaqayyo jiraate itti dhugoo waaqayyo akka abboota keenya duukaa ture isin duukaa jiraate sila akkas taanaa maaliif itti hammaate Miidiyaamatti maal godhaniiru Israa'eliin dhiphisaniiru rakkisaniiru bitaniiru arda itun jaallatin itu jaallattanii feetanii itun feedhin wanti isin gabroomsee jiru maqaa Yesuus Kiristoosin dibata kanaan adda isin irraa ba'a. amen baay'een keenya ko waaqayyo waaqessina malee baay'een keenya garba taane jirra waanjoo baay'ee isa kaan jaallannu ofirra keenya isa kaan ittuun beeknu ofirra keenya isa kaan immoo nama nurra kaa'e galgala kana waa tokko isin tima isa jaallattanii ofirra keessanis isa namni isinirraa kaa'es isa diinni isinirra kaa'es maqaa Yesuus Kiristoosin isinirraa konkolaata amen galee waaqayyo humna qaba billaa qabaati maqaa Yesuus Kiristoosin isinirraa hasokku amen hasokku nurraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hasokku amen maaf dibata ijaa baafannaa warra Miidiyaan loluun boojii yookaan immoo warra Miidiyaan irratti ijaabe dibata ijaa baafannaa kana gaa waaqayyo nama diba akkasuma abboota firdii boqonnaa namoota dibata ijaa baafannaa dibaman nama xiqqoon maqaa dadhaa fakkeenyaaf Simeon
yookaan Saamsoon kakuudhaan dhalate Israa'elin akka furuuf dhiphinaaf gidiraa lola sodaa Israa'el qabdu keessaa Israa'elin akka baasuufitu Waaqayyo maal godhe kakuudhaan dibataan akka inni lolatu godhe. Garuu lapheen Saamsoon akka laphee Museen taane garaansaa akka garaa Museen taane yaadni isaas akka yaada Museen taane kakuudhaan dhalatu malee dibati irra jiraatu malee nama Waaqayyoofis ta'u nama akeeka Waaqayyo uumeefis ta'u hin taane. Baay'een keenya namoonni baay'een akka kana kakuun nurra jiraatu malee dibati nurra jiraatu malee yaadni Waaqayyoof akeeki Waaqayyo nurra jiraatu malee sabaaf Waaqayyo nu waa barbaadu malee waldaasaaf Waaqayyo nu waa barbaadu malee baay'een keenya akkamii nama ofiif jiraachuu barbaadnudha. Namoota ofiif jiraachuu barbaadnu. Namoota wanta ija keenyatti mul'atuun fudhatamnee sokkinuudha. Isa kanatu baay'ee sabas waldaas maalis kan miidhu namoota akkasiidha. Namoota akkasii immoo keessumaatii bara nuyi keessa jiru keessa immoo namoota akkasiitu guute. Saamsoon nama akkasii ture. Abboota firdii boqonnaa 13 kaastanii amma naannoo 15-16 ilaaltanii fi haala akkasii keessa jira. Nama Waaqayyoo dibata guddaa dibe, nama Waaqayyoo dhimma itti ba'u, nama Waaqayyoo saba Israa'elin ittiin oolchuuf dibe, diinota isaanii ittiin ijaa baafachuuf kaase ture. Eenyu? Saamsoon. Garuu nama akkasii ta'e hin mul'anne. Kakuudhaan dhalatee dibata guddaan dibame nama Waaqayyoo dhimma itti ba'u, nama Waaqayyoo ofiisaa ittiin mul'isuu barbaade, nama Waaqayyoo ittiin irreesaa mul'isuu barbaade, nama Waaqayyoo Israa'elin ittiin oolchuu barbaade, nama Waaqayyoo diinota isaa ittiin ijaa baafachuu barbaade ture. Waaqayyoo akeekee uume, akeekeetu dibes. Garuu nama akkasii ta'e hin argamne Saamsoon. Dibata diinota ittiin ijaa baatu ofirraa baasee dubartiin goonfame. Dibata ittiin ijaa ba'an, dibata ittiin saba oolchan, dibata ittiin waldaa oolchan, dibata ittiin diinota irratti ijaa ba'an ofirraa gate. Maal ta'e iji isaa dubartiirra buufate. Baay'een waldaa kiristaanaa keessaa gaafa ka'an wayirra iji namaa bu'a. Bara nuyi keessa jirru kana keessa fagoo teenyee akka dhageenyutti namoonni baay'een waama xiqqoodhaanitu dibata isaanii gatu. Eesau ittoo misraamiyaawnitu hangafummaa isaa gate. Waldaa Waaqayyoo keessarra maaltu guute? Wanta xiqqoodhaanitu jireenyi namaa bada. Wanta xiqqoodhaan jireenyi namaa sokka. Saba keessa hangafoota saba geggeessan keessa maaltu guute? Wanta xiqqoodhaanitu saba isaanii ganu yookaan immoo gatu. Wanta xiqqoo bara nuyi keessa jirru yookaan maqaa yookaan aangoo yookaan horii yookaan beekamuu tajaajiltoota kan balleessu kana warra sabaaf Waaqayyoo kaase kan balleessu kana of jaallachuu keessaa namoota baanitu barbaada Waaqayyo. Warra waa'ee ofii isaanii dhiisan barbaada Waaqayyo. Bara tokko fakkeenya tokko hin ta'u. Bara tokko qees bal'inaafatu lallaba ture. Namichi tokko
Joonee jedhamade jedhanii maqaa isaanii qabannee namicha adii tokkotu guyyaa saafaatu maashoo qabsiifatee gabaa keessa deeman. Nama maraatu malee egaa namni nagaanii guyyaa saafaa gabaa bittee ol lagaddu keessa aduu ba'aa jiru keessa maashoo qabsiifatee namni gabaa keessa hin deemu. Innaanitu namni biraanitti dhufee namichi nama waaqayyooti maal taate maaliif maashoo kana qabsiifattee gabaa keessa deemta guyyaa saafaa jennaan waaqayyooti nama barbaada. Waaqayyootu nama dhabee nama barbaada. Bara tokko immoo gooftaa bira dhaqan gaa lubbuu isaanii amaalu hin jennu nuyi. Dooktar Biili Giraam warri wangeela lallabanii yeroo tokko mootonni Ameerikaa hin gorsuu yootu waamaniitu Ameerikaa kana sitti laannaa bulchi jedhan. Innaanitu ani illee macaafoo irraatti hin dubbise. Innaanitu maaliif na xiqqeessitu maaliin isin godhee isaan hin jedhe. Innaan Ameerikaa bulchuun biyya beekamtuu biyya addunyaa irratti biyya hundumaa gararraa jirtu bulchuun nama xiqqeessuudhaa'oo akkamii jedhaniitu bitaachatti gale. Waaqayyo biyya lafaa guutummaadhaaf na waame malee ambaasaadira Kiristoos ta'een ambaasaadira biyya lafaa guutummaati malee ani wanta xiqqoo kanaaf hin waamamne jedhanii jedha. Jireenya namaa maaltu balleessaa? Waama xiqqoo nama balleessa. Namoota isin beektan namoota isin hin beekne mana waaqayyoo keessa waama xiqqoodhaan badan. Warri nu ilaallee guddanne, warri nu dhageenya guddanne baay'een isaanii waama xiqqootu isaan fudhate sokke. Warri nu ilaallee akkas godhu innis akka sabaattis waama xiqqootu isaan fudhate sokke. Nu sorra ammatee nyoon laggeeffannu kana waama xiqqootu laphee keenya fudhatee sokkee jira. Waaqayyoo galgala kana bilisa nu baasu barbaada. Nama bilisa ba'uu barbaadu, nama birmadu ba'uu barbaadu, ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos inni fannoo irratti du'e, inni jireenya isa caalu isa bara nuuf kenne sun galgala kana bilisa nu baasu barbaada. Birmadu nu baasu barbaada. Eenyu Yesuus. Yesuus Kiristoos maal gochuu barbaada? Bilisatu nu baasu barbaada. Mee jireenya keessanii maaliin hatamtanii jirtu? Wanti xiqqoon jireenya keessan, dibata keessan, tajaajila keessan, kakuu keessan maaltu fuudhee sokkee jira? Mee daqiiqaa lamaa fi daqiiqaa tokkoo fi galgala kana ittiin adda baadhaati. Mee itti adda baa. Namooti feetan namooti barbaadan jechuudha. Sagalee waaqayyoon natti gati dubbatee itti dubbachaa jira. Saamsoon ganama akkasii ture. Saamsoon akka Musee lakkii jechuu hin dandeenye. Museen mana Fariyoon keessa taa'e ilma intala Fariyoon jedhame ennaani hin ta'e. Haaleluyyaa. Kun tasumaan hin ta'e. Ani warra kakuu qaban keessaa warra waaqayyoo waaqessan keessaa warra isin gabroonfattanii jirtan sana keessaa nama beekna malee nama ilma intala Fariyoon jedhamee waamamu mitani lakkee. Bara kana tajaajilaan ifummaa bira qabbanee kan jiru natti fakkaata. Namoota biraanis namni tajaajilta yoo jiraattanii waaqayyo isin haa eebbisu. Namni jechuun beeku bara kana lakkee jechuun beeku. Karaa mattammaa karaa matsaamuu yoo ta'eef iyyuu isa karaan dhufuu miti karaa malee isa dhufuusi karaa malee isa hin dhufne harachuuma barbaada. Lakkee jechuun barbaada. Waama xiqqootu nama fuudhee sokke obboloota
namni hin jiru. Hin jirru. Bakka hin jirru baay'ee. Anis wala batee innaan miti garuu amma makka hin jiru waaqayyo sin beekaa anis of hin beekaa garuu hin jirru bakka namni baay'een hin jiru. Iyyachuu wallaalleem. Isa nu ajjeesus isa nu fayyisuus hunduma isaatu ammaarreetu akka isa qotiyyooni sangaan marga malee yaan argineedhaniitu akkana ta'aa jirra jechuudha. Waaqa nama oolchu. Ameen. Baay'een waldaa kiristaanaa keessaa baay'een namoonni siyaasaa warri sabni na bilisoomsu asiin naga'u baay'een kanatu fite. Saba keessaa kanatu fite waldaa keessaa kanatu fite. Ni'i warra jedhan nabe. Waaqayyoon namoota akkamii barbaada? Namoota ni'i jedhanitu barbaada. Saamsoon ni'i jechuun barbaada. Ija isaa heddetu wanta laphee isaa keessa jiru hundumaa laphee keessa haree baase. Hallelujah. Wanta ijaan ilaaltu laphee isa guddaa ta'e gadi baase. Seera kee iddoo qabate. Laphee keenya keessa wanti biraan iddoo qabate jennaan immoo waaqayyoon tajaajiluun waaqayyoof jiraachuun salphaa miti jechuudha. Naaf laphee keenya keessatti eentu iddoo godhatee jira laataa galgala kana gaa of ilaalama dubbanna jechuudha. Saamsoon ituu akkas hin ta'in fuuldura leenca lolee moo'ee beekaa. Leenca bineensa guddaa humna qabu namni sodaatu kan lolee moo'ee kan kokkee qabee ajjeese Saamsoon. Maaliini dibata waaqayyoon sasarra jiru jechuudha. Waan goolitti qabee hidhee diinota ittiin miidheera. Mangaagaa harree fuudhee ittiin namoota baay'ee ajjeeseera. Itu maal hin ta'in itu Daliilaan laphee isaa keessatti iddoo hin qabatin. Itu laphee isaa Daliilaaf hin kennin. Wanta kana hundumaa godhee ture jechuudha. Garuu maal hin taane yaada waaqayyoo akeeka waaqayyoo bakkaan ga'uu hin dandeenye. Maal ta'e iji isaan jaame hin hidhame, iji hin jaame hin hidhame, iji hin jaame hin hidhame daakuu laate. Amma rifeensi sun deebi'ee biqilutti yeroo itti fudhate. Namoonni baay'een kufaatii keessa jiru keessaatii ba'uudhaaf ka'uudhaaf yeroo nutti fudhata. Namni waaqayyo tokko akkas jedhe macaafa tokko irraatiin dubbise. Saamsoon diinota isaa jabaafachuudhaaf dibata ijaa baafannaa deebi'ee dibamuudhaaf iji isaa jaamuutu irra jira. Iji isaa jaamuun gaarii mateedha. Sababiin isaa ituu iji isaa hin jaamne ta'eeti ammas deemee Daliilee ilaala waan ta'eef diinota isaa jaabaafachuu hin danda'u. Diinota isaa jaabaafachuu hin danda'u. Kanaafiyyuu deebi'ee dibata ijaa baafannaa dibamuudhaaf deebi'ee aareffamuudhaaf maal ta'uu qaba Saamsoon? Iji isaa jaamuu qaba. Yoo iji isaa hin jaamu ta'eef ammayyuu maal ta'a? Iji isaa Daliilee ilaala. Daliilee ilaala maal taare? Deebi'ee tammasii hin kufaa'e. Waaqayyo kufaatii keessaa nama kaasa. Ameen. Waaqayyo kufaatii keessaa nama baasa. Kanaaf Phaawulos gaafa dubbatu Waaqayyo abbaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ija garaa keessanii isiniif haa banuudha. Ameen. Yeroo darbe lubiin gidaa dubbachaa turani
Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 17 kaasee Waaqayyo abbaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ija garaa keessa isiniif amanu. Maaliif ijni kuni waama argetu qabu barbaada, waama argeenitu fuudhamee sokkuu barbaada. Gati ta'eefi Waaqayyo abbaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal isiniif ta'u ija garaa keessanii isiniif amanu. Akka Saamsoon iji keenya hin jaamu. Ija isa waaqarraa isa yaada Waaqayyo hubatu, isa yaada Waaqayyo beeku, isa yaada Waaqayyo ilaalu akka isiniif banuuf isiniin kadhadhaa jedha Phaawulos. Amen. Kanaafi Saamsoon nama akkasiitu egaa. Kanaafi Museen guyyaa tokko gaa yeroo ijoolleen Israa'el Museen yeroo isaan dhaqanii lolanii deebi'anitti loltoonni yeroo safaratti deebi'an Amaleeqota balleessanii gaafa deebi'anii isaan bukkeetti waa arge. Seera lakkoofsa boqonnaa 31 lakkoofsa 14 akkasiidha. Museen warra loltoota irratti aboo qaban hangafoota 1000 fi hangafoota 100 warra waraana turanii deebi'anitti inni eekkame. Museen isaaniin dubartoonni hundinuu afanii akka jiraatan gootanii isaan kun warra gorsa Bali'aam duukaa bu'anii wanta Phe'oorotitti ta'e sanaan Israa'eloota Waaqayyoo irraa deebisanidha. Kana irrattis dha'ichi saba Waaqayyoo irratti hin dhufe. Amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'an ajjeesaa, dubartoota irraa dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaa ajjeesaa jedheetu dubbate. Maal ilaala namni Waaqayyoo? Isa kaleessa saba Waaqayyoo dogoggorse. Amaleeqota irra gurguddaa warra ciccimoo warra loltoota isaanii finnee irra gaafa deebi'anii hin ta'u kunatti. Warri isin fiddanii dhuftan kun maal inni? Warri kun warra kaleessa Israa'eliin Waaqayyoo wajjin ol lolchiisanidha. Warri kun warra kaleessa Waaqayyoo irraa garaa saba Waaqayyoo yaada saba Waaqayyoo deebisanidha. Akkamitti warra kana fiddanii dhuftan? Warri kun warra jiraachuun irra malu miti jedheetu dubbate. Garaan nama Waaqayyoo yeroo hundumaa maal qabaa? Waaqayyoof naafa. Yaada Waaqayyoo, akeeka Waaqayyootu bakkaan ga'uudhaaf, galmaan ga'uudhaaf inaafa. Musee keessa inaaffi akkasiitu jira. Saa'oliin immoo yoo fudhannee fi maaltu keessa jira? Sangoota wanta babbareedaa loltoonni Israa'el fidanii dhufan isatti tole. Gaafa Saamu'eel dhaqee gaafa tokko akkas jedheen isa kana aarsaa dhiyeessuudhaaf fidanii kan ammoo maaliif fiddun jedhaan nan sodaadhe kan. Hafuurri Amaleeqotaa maal godheera? Saa'oliin Waaqayyo fuulduratti akka inni tuffatamu godhe. Musee fa'aa immoo karaatti hin lole. Museen isa kana yaadata. Karaatti akka lolaman. Yaaqoobiin hin lole. Iyaasuu hin lole. Kanaafitu Museen isa kaleessaa sana yaadata. Isa kaleessa inni karaatti cufe. Isa inni kaleessa Israa'eloonni akka gunguman godhe. Isa inni kaleessa Israa'eliin ijoollee Israa'el Waaqayyo irraa garaa isaanii yaada isaanii deebise. Isa sana yaadata waan ta'eef hin dheekkame hin ta'u kunan jiraachuu isaa irra jiru. Kanaaf Amaleeqota maal godhe Museen? Mootota shananiyyuu in ajjeese in balleesse hin lole. Saa'ol immoo maal godhe? Mootii godhatee fide lubbuudhaan hambise. Arra Waaqayyo balleessaa wanta inni isiniin jedhu wanta anaaf hin ta'u jedhu. Obboloota koo isinitti himaa mana keessan keessaa jireenya keessan keessaa waan hundumaa keessaa obboloota koo balleessaa. Maqaa Yesuusiin abadu yoon jedheef hin baddu isintu balleessa. Yeroo tokko waggaa 12 har'aa gurmuu tokko galgala guyyaa roobii halkan kadhachaa bulla. Namoota gaa
gurmuu akka seedhameetti gurmuu sana maqaa isaa hin jedhani ani raajii miti gadi ta'ee fi gurmuu raajotaa jedhama garuu wajjin kan addan ture. Obboleessi tokko Waaqayyo akkas naan jedhe ilmiitu jira. Akkamii namni kuni nama ituun gooftaan fudhatin tajaajilaa ture nama Waaqayyo dhimma itti ba'u nama addaadha akkamittiin hin jedhe. Jedhiin naan jedhe nan sodaadhe. Garuu gaafa furrii Waaqayyo na dhiphisu qalbiidhaan akkas jedheen Waaqayyo akkas naan jedhaami maa inni hin jedheen. Buna dhuguudhaaf gaafa jennu innaan dhuguma kee jettee dhuguma Waaqayyo dubbate kaasettii sirbaatu mana koo keessa jira. Amma mana koo keessa kaasettii sirbaa yoo jira jedhee maal isin fakkaata nama naasisamu. Innaan booda gaafa deebinee buna dhugnee egaa sagantaa isa lammaffaatti deebinu an dhuga ba'umsaan qabaa. Nama Waaqayyooti baay'ee dhugaa jettanii baay'ee nama jaalladhuudha. Amma Itoophiyaatti galee jira namni sun. Waldaa afaan Amaariffaa keessa tajaajila. Waaqayyoo har'a na fayyise akka itti natti dubbatee. Obboloota qomee mana koo keessa maaltu jira? Biyya kana immoo Faransaayii kana immoo yeroo dhufee tajaajila. Yeroo tajaajilu namooti waldaa garaagaraa keessaa dhufu. Dubartii tokkotti Waaqayyotti dubbate. Wanta ittiin hin kabajamnetu jira mana kee keessaa. Jedhiin innaan isheen immoo akkasitti gadi baateetu mucaa kootu biyya Giriikiitii wanta bareedu mana koo keessatti wanta fannifadhu kennaa naaf laatte bittee yeroo hundumaa keessi koo garuma ceephaatti. Maa inni Waaqa ishee tolfamtu Arteekiriis jedhamtu fakkoo isheetu bifa addaan tolchameetu kennamee jira. Innaan gaa Waaqayyo sitti dubbateera. Yoo Waaqayyo sii caalatee dhaqii cabsi gatiin jedheen. Yeroo tokko mee kottaamee Waaqayyoon boloota koo callisee hin dubbatu. Isaa abalu Waaqayyo gooftaan akkasiin jedha maal jedha hin eeginaas waa tokko hin himaa. Waaqayyo maaltu mana koo keessa jira? Maaltu jireenya koo keessa jira? Mana keenya keessa ilaallu, jireenya keenya keessa ilaallu maaltu iddoo qabatee jira? Nuuf Waaqayyo maaltu ol jala dabarsaa jira laata? Isa jedhu akkasittiin ilaalame Waaqayyo akkasittiin ilaalla. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 50 lakkoofsa 28 lakkoofsa 28 akkas jedha. Sagalee warra Baabiloon keessaa baqatanii jalaa ba'anii dhaggeeffadhaa. Isaan Waaqayyo gooftaan keenya ija akka baafate mandara Xiyoon keessatti hin himu. Inni ija mana qulqullummaa isaatii akka baafate in odeessu. Sagalee warra Baabiloon keessaa baqatanii jalaa ba'anii dhaggeeffadhaa. Isaan Waaqayyo gooftaan keenya ija akka baafate mandara Xiyoon keessatti hin himu. Inni ija mana qulqullummaa isaatii akka baafate in odeessu. Baabiloon keessaa Israa'elootatu booji'amee jira. Israa'eloota harka gabrummaa keessa seenee jira. Waaqayyo achitti maal godheera? Waaqayyo ijaa baafateera. Waaqayyo galgala kana Waaqayyo diina nu qabee jiru yoo keessaa ba'uudhaaf inni hiitatee yoo keessaa ba'uudhaaf iwwawwaatte yoo ta'e yoo keessaa ba'u hin barbaaddate Waaqayyo galgala kana maal godha? Ijaa baafateetu harkaas baafata Waaqayyo. Ameen. 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 Si baafata Waaqayyo. Ameen. Yoo maal ta'eef yoo barbaaddateef. Ameen. Tokko sila guyyaa obboleessa koo tokko hojii naasaa ture. Waggaa 21-22 irraa maal shiishaa seedan beektu laay murteessee kanaan gooftaa duukaa deemaan ture. Shiishaan tuutaa
Waldaamuun naqa na waaqeffadhaa nan faarfadhaa yeroo baay'ee na barbaada. Mana jara islaama tokkooni ijoollee keenya gaa lafan ture lafa akkasiin jedhu namooti na beekan beeku ijoollee baay'ee jirinitu iddoo tokko turreetu dhufneetu magaalaa Kaartum keessa jirra. Shiishaa wal harkaa fuuneetu mucaa xiqqoo waggaa afurii tokko yeroon kadhadhu argaa yeroon faarfatu argaa maatiin isaa islaama mucaan sun muna jaallatan baadheen olii gaddeemu. Lafa mana kadhannaa afaan fuudhee qeechi kadhachaa afaa olee deebi'ee mul'aqee shiishaa muutuutan. Innaan shiishaa xuuxuudhaaf akkasii gaafa qabsiifannee namni 3 tuutee 4 tuutee 5 tuutee 6 irra gahee gaafa xuuxuudhaaf jedhu gaafa fudhadhu asin tuutina. Innaan akkasumatti hin qabaddeen ijoolleen mucaan xiqqoo waan ta'eef itti kolfaniitu maaliif hin tuutu dhiisii jedhan maal ati mana Yesuus keessa waltiin si ajjeesaan tuutini. Hallelujaa. Innaan waan guyyaa irraatti qodaa shiishaa kan qabeen beeku itu namni birrii doolarii miliyoonii meeqanaa kennee harkaan hin qabu. Harkumaan hin qaban. Abbaa koo. Isin jedhaa Waaqayyo akkas jedhee karaa raajii karaa baluu natti dubbatettee na eegin. Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbatan jedhamu suma kana. Achumatti hin gatee lammata lafa shiishaa sinnannee qodaa shiishaa harkaan qabeen. Hallelujaa. Maqaan isaa ulfaatu. Sila guyyaa namatti maan ture. Waa tokko isin tuba. Waaqayyo galgala kana mee maaltu waaqa ta'e mana kee keessa jira? Jireenyuma kee keessa iyyuu waaqa ta'e maaltu jira mee? Waaqayyo yooti keessaa ba'uun barbaadattee Waaqayyo galgala kana harka isaa ol kaaseetu ijaa si baawa. Harkaa si baasa Waaqayyo. Ameen. Ameen. Jireenyaaf si deebi. Ameen. Dhiiga masaa Kiristoos irra jira gatii ta'eefi. Kakuudhaan dhiigaadhaan si qabatee jira waan ta'eef keessaa si baasa Waaqayyo. Ameen. Ameen. Yooti feete jechuudha. Ameen. Kanaafiti dubbiin kun asitti maal jedhaa? Dubbiin Waaqayyo kun asitti maal jedhaa? Sagalee orra Baabiloon keessaa baqatanii jalaa ba'anii dhaggeeffadhaa. Gaafa Waaqayyo harka isaa ol kaasee diinota isaanii rukutuu jalqabu orra Baabiloonii rukutuu jalqabu baqataniitu jalaa ba'an gaafa Waaqayyo ijaa baasfachuu jalqabu. Jalaa bahuu qofa miti gaafa maal jedhaniini isaan Waaqayyo gooftaan keenya ijaa akka baafate mandara Xiyoon keessatti hin himadha. Fiiganii dhaqanii warra mandaraa Xiyoon keessatti hafanii jiranitti immoo maal jedhu Waaqayyo keenya ijaa baafateera. Nu jalaa baqannee baaneerraa warra Baabilooniin warra nu isaa turan sinu warra nu kabaa jirana warra akka nuyi garaa guutu isaaf hin ejjenne akka nuyi hin faarfanne akka nuyi waaqeffanneef nu daangessan sana rukuteera Waaqayyoon immoo jalaa baaneerra. Ameen. Galanni Waaqayyo. Ameen. Kanaaf Baabiloon keessa teenyeetu nuyi faarfannaa keenya faarfachuu hin dandeenyu. Kiraara keenya maal goone hin fannisne. Hin boonye. Waaqayyo gaa waaqa akkasiidha. Butee keessaa nama baasa Waaqayyo. Hallelujah. Waaqayyo keenya waaqa akkasiidha. Waaqayyo galgala kana hafuura kana keessaa butee nama baasuu hin danda'a. Ijaa baafachuu hin danda'a Waaqayyo. Hallelujah. Isaan gaafa baa maal ta'anii fayyisuu Waaqayyo gargaaru Waaqayyo ijaa baasuu Waaqayyo akkasumas immoo oolchuu Waaqayyo wanta Waaqayyo godhe wanta Waaqayyo hojjetetu odeessan namni kame namni fayye immoo akkas gaa wanta fayyisuu gooftaa fayyisuu Yesuus Kiristoos gidduu lixuusaa oolchuusaa jireenya namaaf kennuusaa seenaa namaa jijjiiruusaa fayyisuu Waaqayyo odeessu warri maal ta'an immoo orri oodhan orri jalaa ba'an. Waaqayyo immoo namoota akkasiitu dibata ijaa baafannaan diba Waaqayyo. Hallelujah. Baabiloon keessaan Waaqayyoon waaqessuun hin danda'amu. Baabiloon akka Waaqayyoon hin waaqessine nama daangessiti, akka Waaqayyoof hin ejjenne nama daangessiti, akka Waaqayyoof hin taanetu nama daangessiti.
Xiyoon immoo iddootti waaqayyo waaqessatanidha. Iddootti waaqayyo faarfatanidha. Iddootti waaqayyoon ol qabanidha. Iddootti waaqayyoof jiraatanidha. Kanaaf waaqayyo godha achittitu nama baasa gaa waaqayyo gara sanattitu nama baasa gara sanaanitu namaan gaa waaqayyo. Kanaaf iyyuu galgala kana gaa yoo nuyi ba'uu barbaanneef yoo nuyi keessaa ba'uu barbaanneef waaqayyo maal godha keessaa nu baasa. Maal godhee isa nu dhiphisu nurraa rukutee. Hallelujah. Isa nu bitee jiru nurraa rukutee yoo nuyi na gargaari. Duri gaa namni akka maamiti amma namni naa kadhadhaa jechuun sodaata. Dur anamman argetti gaa waggaa 20 waggaa 18 19 irraa isamma waa'ee shiishaa isiniin jedhee gaafa lafa waldaalannu ani kana godheen dhufee naa kadhadhaan. Ani kana hojjedheen dhufee naaf kadhadhaanneetu jilbeenfannaa. Mucaa tokkotu jira amma Zalaalamidha. Mitikkeen faa obboleessi koo kumarraan faa beeku. Meeshaan jilbeenfadhaa narraa rukutaadha. Amma namni muxxaxamaa wanti isa tatu wanti san keessa lixee keessaa ba'uu dadhabe keessa jiraate illee naa kadhadhaan jedhu. Nan jilbeenfadhaa meeshaan narraa rukutaadha. Kanaaf itumaa inni oliif kadhachuun keenya barbaachisaadha. Oliif wajjin dhaabachuun keenya barbaachisaadha. Isa jedhuudhaaf hin jedhaa. Kanaaf egaa hafuura ijaa baafannaa namooti dhibaman immoo namoota Baabiloon keessaa ba'anidha. Baabiloon garaa namaa keessas jirti, namni immoo Baabiloon keessas jira. Galgala kana yoo garaa keenya waaqayyoof laannee wanta garaa keenya keessa taa'ee jiru garaa keenya keessaa baasnee waaqayyoon achitti deebisnee Faarsaa boqonnaa 18 macaafa Faarsaa boqonnaa 18 lakkoofsa 37 ittiin dubbisee dhaaba. Namoonni ijaa baafatan yookaan egaa namoonni dibata ijaa baafannaa dibamanii namoota laphee isaanii waaqayyoof kennanii namoota Baabiloon keessaa ba'anii namoota yaada waaqayyoof akeeka waaqayyoo duukaa bu'an yookaan deemanidha. Waaqayyo gaa namoota akkasiitu yoo argateef dibata ijaa baafannaa kana dibaa. Macaafa Faarsaa boqonnaa 18 lakkoofsa 37 amma 38 akkas jedha. An diinota koo ari'ee isaan nan qaqqabe. Amman isaan dhumanittis an gara booddeetti hin deebine. Akka isaan deebi'anii hin kaanetti immoo an rukutee isaan nan caccabse. Isaanis miilla koo jalatti hin kufanii jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Daawit gaa maal jedhaa? Ani Daawit akkas jedha. An diinota koo ari'ee nan qaqqabeedha. Namni dibati waaqayyoo yoo jiraatee fi yaada waaqayyoof akeeka waaqayyoo akkasumas immoo mul'ata waaqayyoo isaaf kenne kakuu waaqayyoo isaaf kakate keessa yoo jiraatee fi yaadni isaaf yaadni waaqayyoo ol dukaa yoo jiraatee fi maal ta'a diinota koo ari'ee nan qaqqabeedha. Si jalaa hin baane galgala kana waa tokko isitti baa. Orri isin niphisan harka keessan keessaan ba'anii fiiganii humna ittiin isin jalaa ba'anis hin qabanii jedheenis itti dubbadha. Akkasumas immoo maal jedhaa? Amma isaan dhumanittis an gara booddeetti hin deebine. Orra na niphisan sana, orra na lolan sana, orra sitti gargar na baasan sana, orra anaaf si gidduu seenan sana amma hin balleessuttis booddeetti hin deebine. Akeekaaf yaada kee keessa ta'e akeekaaf yaada kee fiixaan baasuudhaaf an ofii koo booddeetti hin jenne ituu jedhutu argina jechuudha. Sana qofa iyyuu miti. Akka isaan deebi'anii hin kaanetti immoo aar rukutee isaan nan caccabse isaanis miilla koo jalatti hin kufanidha. Akka isaan hin kaanettis aar rukuteen isaan caccabse isaanis immoo miilla koo jalatti hin kufanidha. Kanaaf
waaqayyo gaa waaqa humna namaaf kennuudha waaqa nama wajjin ta'uudha orra kamiijin ta'a waaqayyo orra baabiloon keessaa ba'an orra labsii ijaabaafannaa waaqayyo labsan orra harka waaqayyo ofirratti argan orra fayyisuu waaqayyo labsan waaqayyo orra akkasii hojjenitu waaqayyo ta'a yookaan orra akkasiitu dibanta ijaabaafannaan waaqayyo diba kanaaf egaa waaqayyo gaa galgala kana dibata akkasii hunda keenya haa dibuun jedha Ameen. waaqayyo afuura ijaabaafannaa kana waaqayyo jireenya keenya irratti hunda keenya irratti adangalaasu Ameen. Ameen. kanaaf immoo yaada waaqayyo fakkiika waaqayyo keessa jiraachuu baabilooniin of keessaa baasu baabiloon keessaas ba'u gara xiyoonitti deemu xiyoon keessa jiraachuu akkasumas immoo fayyisuu waaqayyo keeka waaqayyo yaada waaqayyoof jiraanne isa labsuu haleluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u